lixee Somaaliyaatti hanga Musawwatti naannoo galaanaa akkasumas dangaalee keenyaa fi nageenya biyyoota ollaa keenya Itoophiyaa gahumsa guddaa horanneeti jirra. Shororkeessitoota naannoo galaanaa biyyoota qaxanaa gadii keessa madheeffataniif diroonii teeknooloojii kan dahoo diinaa sakatta'insa godhuun argatu yoo lolli ka'e ammoo kan dahoo diinaa san haleeluu fi waraana kamuu xumura itti godhuu danda'u horanneeti jirra. Sodaa nageenya biyya keenya bira dabre kan Afrikaa guutuu fi nageenya Afrikaadhaa fi baha Afrikaadhaa hunda kabachiisuu danda'u arganneeti jirra. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa baga gammadan jechuudhaan haasaa kan godhe muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed agarsiisa waraana Itoophiyaa guyyaa hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa waggaa 65ffaa magaalaa Hawaasaatti agarsiifame irratti haasawa godhame keessaa kan fudhannedha. kabajamtoota fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jecha qophii keenya dhimma haasaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee Eeltiraan qeeqa kannite wajjin kan wal qabatu qopheeffannee kan isin biraan geenyu tura. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya lammii miidiyaa subscribe like share godhuun nu faana tura isiniin jenna. Haasawni bulchaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed godhan gaafa Afrikaatti yaaddoo guddaa ta'eeti jira. Waa'ee haasawa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kun maaf akkatti dhageetii argateen hojii xiinxaltoota siyaasaa gaafa Afrikaa irraa haasawuun ta'uudhaan kan as bahedha. Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti biyyoota gurguddoo lammiilee miiliyoona 130 qabdudha. Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti nageenya biyyoota Afrikaa kabachiisuun irratti seenaa fagoo qabaachuu turtus ammoo waggaa 15 dabran kana sababa raafamni siyaasaa keessoo mudatee fi warraaqsi siyaasaa gaggeeffameen dhageettiin isii gabbu'uun ni beekama. Haa ta'u biyyoota gaafa Afrikaa keessaa guddoo taatee osoo jirtu ammoo kan wantoota biyyoonni isiidhaa gadii kanneen gaafa Afrikaa keessatti argaman qaban guddaa kan isiin hin qabnetu jira. Innis hulaa galaanatti isii baasuu fi kan sababa saaxilaminsa diinagdeetii fi qisaasaminsa diinagdee akkasumas ammoo qaala'insa jireenyaatiif sababa itti ta'ee dhabuun isiidhaa gadaantummaa gaafa Afrikaa keessatti qabduuf isii mudeeti jira. Eega jijjiiramni siyaasaa waggaa 7 har'aa godhame muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangotti dhufanii as roga hundaan Itoophiyaan lammiilee isiitiif taatuu fi seenaa isii gaarii kan itti fufsiiftu deebisuudhaaf carraaqqiin sirna biyya bulchaa jiruun godhame kan laallayyootti ilaalamu miti. Jijjiiramni siyaasaa kanaan booda Itoophiyaan hanga tokko mul'achaa deemaati jirti. Haa ta'u malee biyyoonni dadhabina Itoophiyaa isaaniif jabina taheen qormaanni hedduun mudachaa kan jiru hoggaa ta'u muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed qormaata Itoophiyaa mudachaa jiru kana irra aanuudhaaf tooftaa fi tarsimoo qindeeffachee kan ture hoggaa ta'u ammoo irra caalatti Itoophiyaan humna waraanaa isiidhaa jabeeffachuu akka ijootti fudhattee kan deemaa jiru fakkaatti. Sagantaan hundeeffamaa waggaa 65ffaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan magaalaa Hawaasaatti kabajame agarsiisa waraanaa seena qabeessa ta'e agarsiisuun ijoo miidiyaa gaafa Afrikaa ta'eeti ture. Agarsiifni kun kan gaggeeffame yeroo biyyoonni baha jiddugalaa akkasumas biyyoonni addunyaa hedduun gurraa fi ijaan akkasuma daawwii qaamaatiin gama Itoophiyaatti as millachuudhaan gariin isaanii qaamaan dhufanii Itoophiyaa daawwachaa jiranitti ta'uun addummaa isaa agarsiiseeti ture. Biyyoonni akka Turkii, Israa'el, Saudi Arabiyaa, Iraan, Arab Emireetii fi kanneen kana fakkaatan biyyoota gaafa Afrikaa keessatti olaantummaa daldalaa agarsiisuuf wal dorgommii hamaa yeroo jiran kanatti Itoophiyaan ammoo gahumsa waraanaatiin sadarkaa guddaa gahuu isii agarsiifteeti turte. Agarsiisa waraanaa kun humna qilleensaa, humna galaana irraa, humna lafoo fi humna magaalota keessatti loluu danda'uu fi kanneen kana fakkaatan agarsiisuun Itoophiyaafuu kan jalqabaa ta'utu himama. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasawa seena qabeessa sagantaa agarsiisa waraana Itoophiyaa irratti godhe sun waan hedduu akeeka ja'an xiinxaltoonni siyaasaa waa'ee seenaa Itoophiyaa gama waraanaatiin qabdu dabalatee Itoophiyaan kanaan booda fedhii lammiilee isii tiksuuf gahumsa olaanaa qabaachuu kan ibse muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed humni waraana Itoophiyaa kanaan dura laggeenii fi gaarreen irratti loluu qofa danda'an ammammoo humna qilleensaatii fi humna galaana irratti loluu danda'utti ce'uun keenya gahumsa guddaadhaan tarkaanfachaa jiraachuu agarsiisa jechuudhaan haasawa isaanii itti fufan. Akka xiinxaltoonni ja'anitti garrinfannaan lola kaaba Itoophiyaa kan TPLF wajjin wal qabatuu fi akkasumas waliigaltee waraana Eeltiraatii fi TPLF wajjin wal qabatu dabalatee kan deemaa jiru kanatti Itoophiyaan agarsiisa waraanaa seena qabeessa kana godhuun yaaddoo guddaa ta'uu mala jechuun xiinxaltoota isaanii akkaanaan itti kaayyatan. Haasawni muummicha ministeeraa godhee fi agarsiisni waraana Itoophiyaan
agarsiifte Eertiraan dubbachuu hin oolle. Kun ammoo Eertiraan dubbachuun ijoo dubbii ta'ee miidiyaaleedhaa fi sabaahimalee garaagaraa raasaa jirudha. Itoophiyaan doorsisa gaggeessaa jirti. Kun ammoo nuuf yaaddoo tokkollee hin ta'u. Ammallee dubbiin nu barbaaduu keenya kan ibsudha jechuun dubbii himaan Eertiraa Yamanee Gabre Masqal bakka bu'ummaadhaan yaada Eertiraan qabdu ibseeti jirti. Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii biyyoota baha jiddu galaa kan guddina diinagdee saffisaan deemaa jiran wajjin marii eega gooteen booda ture agarsiisni waraanaa kan agarsiifte. Marii biyyoota baha jiddu galaa wajjin godhan ijoon ammoo fedhii biyyoolessa Itoophiyaa kan ta'e dhimma hulaa galaana diimti. Gama kanaan Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuus ta'ee goota hundaan Itoophiyaa tumsa barbaachisu ni goonaa jechuudhaan waadaa galuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Akka yaada xiinxaltootatti yoo ta'e Itoophiyaan hulaa galaana diimaa argachuuf waraana yoo fayyadamte gaafa Afrikaa keessatti rakkoo guddaan kufaatii diinagdeetti fi siyaasaatiif sababa ta'uu dhalachuu malaa jechuudhaan hoggaa angoolalaa yaadaatiin ibsan. Eertiraan ammoo dantaa biyyoolessa Itoophiyaa kan cancala ji'oogiraafii siyaasaatiin hulaan galaana diimaa irraa isii fageesse kun akkuma itti fufetti fagaachuu qabdiin ejjennoo Eertiraa ta'uun dada irra lola dhihaachuu kan agarsiisudha. Keessattuu eega waraanni TPLF waraana Shaabiyaa wajjin waliigaltee waraanaa godhuun dhagayame as kan mufatte Itoophiyaan waraana banuuf shokomii xiqqoo waan eegaa jirtu fakkaatti. Ta'us ammoo Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuus tahee keessoo isii tasgabbii fiduuf faayidaa waaraatti isii milkeessuu danda'u baaleenis tahee booleen karaa nagayaatiin mari'achuudhaan kan ja'anis xiinxaltoota siyaasaati. Fiixee Soomaaliyaatii hanga Mitsawwaatti naannoo hulaa galaanaa akkasumas daangaalee keenyaa fi daangaalee biyyoota ollaa nageenya tasgabbii waaraa akka argatuuf shororkeessitoota naannoo galaanaa jiran akkasuma biyyoota qaxanaa gadii ta'anitti kan danqaa ta'an dahoo diinaa sakatta'uu kan danda'u teknooloojii diroonii waraanaa akkasumas haleellaawwan garaagaraa fudhachuudhaan lolli yoo ka'e immoo kan dafee xumuratti godhuu fi humna waraanaa kan lubbuu namaa qusachuu kan danda'u teknooloojii waraanaa ammayyaawaan kan Itoophiyaan ifitti amanamummaa akka argattuuf hojjetuu fi guddina ijoollee ishiidhaatii fi seenaa Itoophiyummaan kaleessa qabaachaa turte kan itti fufsiisu gahumsa waraanaatis ta'ee teknooloojii humna barattee fi yaadama badhaadhinaa Afrikaa keessatti lafa qabsiisuudhaaf irra caalatti hojjenna jechuudhaan haasaa seena qabeessa kan taasise muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ture. Dr. Abiy Ahmed hundeeffamaa raayyaa ittisa biyyaa waggaa 65ffaa magaalaa Hawaasatti agarsiifame irratti haasawaa godheen Eertiraan ammoo agarsiisa waraana Itoophiyaan qeequudhaan dubbatte. Itoophiyaan agarsiisa waraana magaalaa Hawaasatti gooteen dubbii nu barbaada jechuun kan ibsite Eertiraan haa ta'utii malee nuti immoo kanarraa yaaddoon qabnu ejjennoon keenya itti fufaa ammoo walabummaan keenya kaleessa daran arra itti fufaa dursifni Itoophiyaadha humaatu nurraa hin taru jechuudhaan ibsuudhaa fi akkasuma qeeqa gama isiidhaa kan kennite Eertiraadha ture. Michuun Eertiraa kan taate Masriin ammoo yeroo as dhihoo kanatti Itoophiyaa wajjin araaramnee nageenya gaafa Afrikaa kabajaa itti horra jechuudhaan ibsan. Kun ammoo tarsimoon muummicha ministeeraa kan ta'e dhimma hulaa galaanaatiif deebiin akka argamuuf tarsimoon muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed suutaan deeggarsa argachaa Itoophiyaadhaaf milkii fidee dhufaa kan jiru gaafii xiinxaltoota siyaasaa tahee yeroodhaan deebii argachaa jirudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya dhimma Itoophiyaadhaa fi Eertiraa akkasumas gaafii biyyoolessa Itoophiyaa kan ta'e dhimma hulaa galaanaa irratti qabannee dhufne asirratti goolabna. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Lammii miidiyaa subscribe, like, share godhuudhaan nu faana tura.